Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harkabuni hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagaa keessan jirtu baga jiraattu. Har'a kun caaltuu wajjin isin dhufnee jirra. Uummanni kun marra maal qabatee nuuf jechuun keessan hin oolu. Kanaafuu asumaan gara caaltuutti isin dabarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya baga jiraattan. Anis waan inni ammaatti hojjedhe keessaa wanti balleessee yoo jiraadhe dhiifama naa godhaa. Ulfaadhaa kabajamaa baay'ee sitti jaalladha. Ani mammaa keessa waan hin balleesseetti isa mee waan hojjettu keessaa mee waan hamma ammaatti hojjettu keessaa wanummaa isin tolchitanii jira hordoftoota kabajamtoota kiyya wanummaan hamma ammaa isin tolchitanii jiru jechuudha. Mee jala seenaa laalaadha waa hunda ni balleessite jechuudha. Namni waa tolchu ana malee isin miti jechuudha. Kanaafuu immoo isin murteessuu hin dandeessan. Hordoftoonni nuti keenyaaf faradanii ana moo sitti balleessa hojjechaa oola guyyaa. Amma balleessi wanummaa hin balleessi malee. Kana balleessinaa jiru. Wanti tolchitu hin jirtu waan balleessitu malee. Kanaafuu hordoftoota kiyyaa. Caaltuun immoo hin balleessitu waan tokko. Kanaafuu anallee miti isiillee miti jechuudha. Namni kana murteessuu danda'u eenyu isin jechuudha. Eenyutu guyyaa hunda waa balleessaa deema. Ana moo isiidha. Kanaafuu anillee amma ana of jechuu hin danda'u isinillee ana jechuu hin dandeessu. Kan murtee kana nuuf laatu eenyu hordoftoota keenya miti. Ana si yoo jenne. Akan walolaa bulla waan ta'eef walolaa akkuma oolli kanaan bulla waan ta'eef waliin galu waan ta'eef amma namni nu araasuu danda'u hordoftoota keenya jechuudha. Kanaafuu nama badii qabu eebalu ati badii qabdaa of sirreessii caaltuu ati badii qabdaa of sirreessii hajji ati badii qabdaa of sirreessii akka nu jettan gabaan maasiin qaban jechuudha. Garuu ana akka kiyyatti ka badii qabu isiidha. Waan isin jettan hin beeku jechuudha. Egaa hordoftoota keenya har'a wanni isin dhufneef caaltuun har'a dirqama uummata keenya kanaa hordoftoota kiyyaa galata galchuu qabaa naan jettee dirqeen osoo antis jechuudha harkifteeti lafarra harkiftee bakka tana na fiddee jirti jechuudha. Hin sobeere? Kanaafuu dirqiidhaan bakka kana na fiddee jirti jechuudha. Wanni isin na fiddeefis isin galateeffachuudhaaf wanni isin galateeffattu maaliree? Maali? Saskiraabiin kiyya 4,000 ol waan naa ta'eef isaan galateeffachuuf. Tole hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa caaltuun wanni isin iddoo kana fiddeef sabiskiraabii kiyyaa 4,000 ol waan naa ta'eef uummata sabiskiraabii naa godhe kana baay'ee galateeffachuu barbaada. Baay'ee kabajni kiyya kabaja waan jedhee isaan galateeffadhuun qabu waan naan jette yoo kiyya kun isin beekti. Isaan galateeffachuu fi atileen kijibne baay'een isin galateeffadhaa baay'een isin kabajaa baay'een isin jaaladhaa galatooma. Akkuma isin jettu kana baay'ee galatoomaa. Ulfaadhaa uummata kiyya baay'ee jaaladhaa naan jettee jirti. Kanaafuu har'a uummata kiyya kana waliin galateeffannaa naan jettee akkasii isin dhufnee jirra jechuudha. Waan sabiskiraabii duwarraa kaaftanii 4,000 ol galchitaniif baay'ee tokko kabajamaa. Aniif caaltuun baay'ee tokko isin jaalannaa. Ammallee sabiskiraabii caaltuu 10,000 akka geettan kabajaa guddaa isin shakkii qabdaree? Shakkiin qabu. Akka 10,000 geettaniif kabajaa guddaan isin gaafanne jechuudha. Kiyyallee akkasuma galatoomaa ulfaadhaa nu guddistanii jirtanii ammallee nu guddisaa isin jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya waan asumaan koomintii irratti karaa waan isinitti hin tolle nu barreessaa waan isinitti toles nu barreessaan nu beeksisaa isin jedha. Tole akkuma isin jechuuf yaaltee kana jechuudha. Waan hamma ammaa jalqabarraa kaasee jechuudha. Hamma ammaa isin hojjechuu jirru kana jechuudha. Fakkeenyaaf diraamaa ta'uu, piraankii haa ta'uu, waan haasaa garaagaraa haa ta'uu, waan hamma ammaa isin hojjechuu jirru kana keessa jechuudha. Wanni isin hin tolle yoo jiraate, wanni isin hin taane yoo jiraate, wanni badaadha wanni kun jettan yoo jiraate jechuudha. Karaa koomentiitiin wanni kun nu hin taane ajjeef caaltuun wanni kun hin taane waan kana dhiisaa waan akkanaa nu hojjedha jechuun jirtu jechuudha caaltuuni. Karaa koomentiitiin akka nu beeksiftan kabajaa guddaadhaan isin gaafanna. Akkasuma anillee hordoftoonni shaashiituuf isinillee galatoomaa isinii jenna. Waan hamma ammaa shaashiituuf isinii hojjechuu jiru keessaa jechuudha. Hanqinni qabaate diraamaan viidiyoon keenya sirriitti mul'atu yoo taate viidiyoon keessa sirriitti mul'atu nu jedha. Piraankiin keenya piraankiin taane yoo ta'e piraankiin keenya sirrii miti sirreeffadhaa nu jechuu. Akkasuma diraamaan keenyallee diraamaa badaa yookaan waan barumsa hin qabne waan hin taane yoo taate immoo karaa koomentiitiin yaada keessan isinirraa barbaannaa. Yaada keessanii waan isin filattaniin waan isin barbaadaniin jechuudha.
isin hojjechuudhaaf nuti yeroo kamuu eeyyamamaadha jechuudha. Karaa koomentiitiin akka nu beeksiftan kabaja guddaan isin gaafanna jechuudha. Akkasuma nuti immoo waan isin nu jettan jechuudha isin hojjechuudhaaf qophiidha jechuudha. Koomentii keessa ilaallee jechuudha waan isin wanni kun hin ta'u jettanii karaa koomentiitiin nu barreessin jechuudha. Isin hojjechuudhaaf qophiidha jechuudha. Harka caalmaan isin hojjechuudhaaf qophii irra jira jechuudha. Kanaafuu akkam jettan? Anis akkasuma waan isaan nuun jedhan waan kana nu hojjedha nuun jedhan qophiidha. Tole hordoftoota kabajamtoota keenya waan isin barbaadan isin hojjechuudhaaf qophii irra jira jechuudha. Kanaafuu karaa koomentiitiin akka nu beeksiftan kabajaa guddaan isin gaafanna jechuudha. Inshallah yeroo dhiyootti akka subscribe kiyyallee 50 nagashitan abdii guddaa asirraa qaba. Kadhaaltu ammoo 4,000 ol waan ta'eef akka daddaftanii 20 ol gashitaniif kabaja guddaa isin gaafanna jechuudha. Tuuta keenya akkasuma diraamaa paartiin illee isin hojjechuudhaaf ifu jirra jechuudha. Yeroo dhiyoo keessatti inshallah itti yaadu jirra. Diraamaa paartiidha. Kan paartiin deemu jechuudha. Kutaa tokkoffaa kutaa lammaffaa kan kutaan deemu jechuudha. Isin hojjechuudhaaf yaadu jirra jechuudha inshallah. Kanaafuu mee wanni isin feetan maali? Diraamaa barbaadammoo, pirankii barbaadammoo, chaalenjii garaagaraa barbaadammoo waan filannoo keessan waan isin barbaadan isin hojjechuudhaaf nuti ammoo qophii irra jira. Koomentii keessan waan kana nu hojjedhaa jedhaa nu beeksisaadha. Waan isin barbaadan isin hojjenna akkam jettan? Waan isaan nu hojjedhaa jedhan qophiidha inni hojjenna. Yeroo hojjenna jechuudha. Caaltuun illee amma aartistii ta'uuf deemtee jechuudha. Inshallah yeroo dhiyootti aartistii taatee akka gadi baatu abdii qaba jechuudha. Suuraa kana keessaa amma suuraan keessaa badee jira. Piraankiin dhukkeenarraa akkasuma jirti jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyyaa waan isin nuun jettan isin hojjechuudhaan nuti qophii hunda xumurree jirra waan ta'eef nu amma wanni isin irraa eenyu yaada keessanii fi koomentii keessan isin irraa eenyu jechuudha. Maal akka hojjennu akka nu himtan jechuudha. Koomentii keessan kana ilaalleeti waan isin jettan irra hundoofneeti isinii hojjechuudhaaf qophii irra jira jechuudha. Gamanumaan kabajamaa ulfaadhaa isin jenna. Warroonni mana keenyaaf haaraa taasisan immoo kan viidiyoon kun haaraa isin bira ga'e akka nama hunda bira ga'uuf like, subscribe, share akka gootan gamanumaan isin gaafanna. Anshaashii tuubiidha. Isin immoo caaltuu tuubiidha. Tole hordoftoota kiyyaa caaltuu tuubis share, like gochuudhaan akka na jajjabeessan abdiin qabaa. Tole caaltuullee asumaan jajjabeessaa isin jenna. Hordoftoota keenya waan nu daawwattaniif baay'ee galatoomaa isin jenna. Yeroo dhiyootti waan babbareedaa akka isin finnee dhufuuf karaa koomentiitiin waan isin hojjennu nu beeksisaa isin jennee jirra. Galatoomaa kabajamaa ulfaadhaa isin jenna. Horaa bulaa isin jaalanna baay'ee isin kabajna. Angaruu gama kiyyaan baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Waan caaltuun isin jettu beeku isin jaalatte isin dhiiftillee isin dubbataa isin afaan qabdi jechuudha. Nu hunduu afaan qabna waan ta'eef kanaafuu angaruu gama kiyyaan baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Waan isin na arrabsitanillee yoo isin waan barbaadan naan jettanillee tole ni taamaradha jechuudha. Waan badaa yoo hojjedhe waan badaaraan akka roobitan abdii isarra qaba jechuudha. Kabajamtoota kiyyaa waan hamma ammaatti nu daawwattaniif baay'ee galatoomaa isin jenna. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Nagaan nu tura. Kabajamaa horaa bulaa.